Niago jaartii tiyasii manaa baasee naan jee abdii fi birraatu manaa baasee jechaa jira. Mana deebitee jirti. Obboleessa kiyya dhageessee naaf birraadhaaf hin dhaadatinii dhaadannoon ta'e amma gammachuu siif haa jijjiiramtu qabu. Obboleessa kiyya duniyaan mana deebitee jirti. Atis hin fagaatinii bilbilaas kaasii dhageessee bilbila cuftee wanni ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama jirtu hordoftoonni Faraan Tube akkam nagaa fayyaa jirtanii nagaa qabdanii fayyaa keessanii ilmaan Oromoo addunyaa mararratti argamtan salaamtaan teenya tan jaalalaa tan onni irraa burqite isin haa geessu isiniin jecha arra gaafara maal qabatee dhufe jechuun keessan hafa hin qabu arra alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u duniyaan tamanaa baate. Manatti deebitee jirti. Alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u maatii siitii wajjin mana deebitee jirti. Hordoftoota keenya gaa akkuma beekamutti arra wanni nuti yaannes du'aa hin teessanis qeebalamtee jirti. Alhamdulillah ammallee addaan hin murinaa du'aa teessaniin nu bira dhaabbadhaa nu jajjabeessaa abdi. Isin gaamma maatii sii fudhattee mana deebite. Alhamdulillah rabbil alamin rabbiif galanni haa ga'u. Garuu abdii wajji walitti hin deebine abdii wajjis yeroo muraasa walitti deebuudhaaf inshaallah taala hordoftoota keenya gaa akkuma beekamutti hedduu takka du'aa godhaa jirtanii Faraan duniyaa mana deebisi jettanii warri agartee biti na gaafachaa jirtan. Duniyaan mana deebitee jirti. Alhamdulillah arraaf gaa viidiyoo xiqqoo dura isin obboleettii siitii wajjin maxxansitee harkeetiin anis bilbila hoggaan dawwaluuf mana jiraanaan jettee alhamdulillah hedduu takkaan gammadee imaltuun jiraan. Arra silaa naannoo isii jiraadde isii bira dhaqeetiin sapiraayizii isin godha. Hordoftoota kiyyaa akkas gaa warri nu jaalattan warri duniyaa jaalattan maashaallah hedduu takka hedduu way hedduu feetanii duniyaa jechaa turtan. Inshaallah gaammaas abdiis fis du'aa godha. Hordoftoota keenya jallaanis keenya diriiraanis keenya dheeraa fi gabaabaanis keenya dhageessanii hordoftoota keenya gaa isaas rabbi haa qajeelchuu rabbiif haa beeksisu rabbi jireenya isaa keessatti rabbi haa deebisu jireenya isaa agartee miti akka keessatti deebu abdii guddaa qabna. Inshaallah taala rabbi nu haa jajjabeessu nu haa laaffisu. Inshaallah du'aan teessan qeebalamtee jirti. Alhamdulillah rabbil alamin wallahi hedduu takkaan gammadee isinillee akkuma kiyya kanatti gammaddan jeetiin abdii qaba. Akkasiin isiniin jaa hordoftoota kiyya gaa namni agartee miti arra abriiriyaa arke tafiitiis arkee jaan arra gaa namni bultii isaanii tana keessa seenee akkanatti dhiichisu jiru kuni inshaallah duniyaanis deebitee qilleensa irratti rabbiif galanni haa ga'u. Baga nuu dhufte duniyaa baga nuu dhufte adawwiin ta'e meeqaatutu agartee miti dibbee waliin tuttumu jira. Mee duniyaan olaa baatu baga dhufte. Arrallee barullee ni dhufta ganallee. Meegaa warri isii uggurree jirraa jettanii yaadaa qabdan san dhuftee jirti duniyaan. Amma akkaan tuuta boolla qopheeffattan moo kam silaa? Bakka seentan kaa. Urjiinis iftuunis warri dhaadannaa godhaafii jirtan. Dhaadannaan teessan maa hin fa'a? Dhaabbattee jirti. Isinii galtee leenci dhufee jira leenci. Akkasii. Nuti gaa duniyaa malee nam takka quban qabudha keessan akka mataa fayyaddu. Maaliif isii tana duniyaan tun ni aarti daftee aarte kana sekendii 10 booda garaan qabdu fixatte normaal wallahi akkas bashaashaa hedduu haala amala ni qabdi maashaallah. Akkasumatti illee gaa shayxaanumaa fi agartee miti shayxaana miila lama rabbi sinirraa qabu Oromootiya bakka jirtan maratti bultii teessan keessa shayxaana miila lama rabbi naqin. Arra namni agartee miti gamana dubbii isaanii tan akka fashaltu godhi jiru eenyoo jettan takkaffaa eenyu Najjaash sinigalee dhageeffadhaa suman Najjaash adawii
arragaa dhageeffadhu mee bakka seentu laalladhu yooma amma dura shaararratti tumamtee mititi gana anaas si tumaa'u tamam duniyaa miti anaafisiitu wal faama si galee iftuu biraas deemteeti urjii biraas deemtee urjii kaayyoo kiyya naaf guuti galmaan naa gahe ani hanga duniyaan jette san hanga duniyaan na goote san irraa hin kafaladhaa jettee dhaadachuuf jirtaa miti duniyaadhaaf duniyaa ija lamaan tanatti inni tis arkuuf hin teessu tamam duniyaa wayiin godhe jettee agartee miti xurii qeensa jalaa irraa fuudhuu hin dandeessu duniyaarraa si galee harfeeteen akkana jaariitii hoottu siifi wanni si jala deddeemaatis agartee miti bimbeedha qushaash dhageesse waan hafuuraan kuchiisan habibi ati kabajaa horadhu kabajaa taaniif taan dhiisiti takkittii qabdu wajjin jiraadhu ofirraa akkasigaa hordoftoota keenya asumaan manguddoon warri dhiyoo tana dubbii tana keessa waliin jirru birraanis birra duniyaan mana deebitee jirti amma gaa dubbiin tun isoo agartee mi'aasiin bubbultee yeroo nutti hin fudhanne yeroo gabaabduu keessatti gurbaas bakka jirurraa fuunee mana deebisuudha maaliif isaan kana jidduutti araara buusuudhaaf quba qabaadhu asumaaniin siif dhaamaa nama biraatis illee manguddoota akka takka illee ni dabalanna inshaallahu ta'ala hordoftoota keenya gaa hanqa nuti agartee viidiyoo nagaa takka qabannee isiniif dhufnutti isinillee nu faana tura nu jajjabeessa duniyaan mana deebitee jirti arra abdii ilma dheeraati ala galullee humaa miti ittiin qaanfannu itti boonna malee garuu inshaallah gaa jaarsaa jaartii jechuun walumaan tolanii maatiin walumaan tolti hedduu dhiyootan yaada seeneeti wallahi alhamdulillah garuu rabbiif galanni bilbila banii bilbila nu jalaa kaasi viidiyoon tun si bira ga'uun ooltu akka si bira geessu abdiin qaba inshaallah ati akka nama tokkotti cal jettee taa'uun kee kunis na gammachiisee isinillee hanqaarraa cal jettee taa'u jirti amma gaa isiif obboleettiin isii waliin yeroo mana dhaqan baay'ee takkaan gammadee alhamdulillah rabbiif galanni haa ga'u hordoftoota keenya gaa nuti agartee akka ilma namaati dogongorru jennee waan wanti jennu miti ni dogongora keenya san agartee miti inshaallah rabbi wajjin abdii rabbiitiin numa sirreeffanna bakka dogongorrettis nu gorfadhaa bakka nuti kararraa meenettis kararraa meexanii kararra deebi'aa jaadhaati nu cinaa dhaabbannaa nu jajjabeessaa isiniin jaa an akka gama kiyyaatiin akkas gaa tana keessatti ilmi namaa tokko yoo khayrii yaadee rabbiillee maal godhaaf khayruma yaadaaf khayriin ati arraan tana yaadde boruufis si fayyaddi arrallee deebiteetuma si fayyaddi hordoftoota keenya gaa akkasumatti akkuma beekamutti namni akkuma kiyya kanatti gammaddan jeetiin abdii qaba isinirraa arragaa yeroo muraasa dura gartee miti duniyaan manaan jiraa naan jettee turte mush bilbilaanuu qaamaan bira dhaqee viidiyoo wajjin dalagee wajjin koflaa wajjin taphachaatiin inshaallah isiniif dhiyeessa duniyaa bira dhaqeetiin isin agartee miti dhugaa dhamoo hangam takka dhugaa dhamoo hangam takka sababa jechuun keessanaaf hin qabu inshaallah dhugaadhaan mana deebitee jirti ilmaan isiitii wajjini baga gammaddan baga walumaanuu gammanne ilmaan oromoo addunyaa mararratti argamtan isin jaalanna akka nu jaalattan abdii guddaa qabna inshaallah gaa hanga dhuma viidiyoo kanatti nu faana turaadha.